bareedaadha. Gaafii murteessaadha. Seenaan yeroo katabamu wantoota baay'ee barbaada. Ragaalee baay'ee funaanuu barbaada. Waan tokko barreessuufi osoo kitaaba barreeffamee kitaaba sobaallee ta'e dubbisuun sirratti dirqama. Maaliif achi keessatti iccitii argattu jiraachuu danda'a. Calluma itti lafaa kaatee akka asoosamaa kalaqamataa keetii waan barreessituu miti. Wantoota halkan ilaalaa bultee yookaan waan tokko aartee akka walalootti yeedaleessituu miti. Seenaan waanuma dhugaa hojjetame tokko irratti loluma fakkeenyaaf bakka tokko ta'e irratti ragaa hedduu funaan. Wanti sun dhugaadha. Isuma irratti ragaa hedduu funaantee kan barreessitudha. Kanaaf wareegama guddaa qabaa jechuudha. Ana haallan itti funaane kallattii tokkoon kitaaban dubbisaa. Hanga tokkoon kitaabatti adda bahee hin beeku. Kitaaba seenaanuman jaalladha. Kitaaban dubbisa. Inni lammaffaani riseerchiin koo irra caala akkuma Piroofeesar Maammadassan kaasee asirratti gaaffii afaanii baay'ee taasifamee jira. Ani namoota qabsoo keessatti qaamaan iddoo sana jiran yookaan barreeffamaan barreeffamee harka namootaa jiru ragaa lammaffaa jechuudha. Ragaa tokkoffaa lammaffaa barreesse baay'eessa kitaaba kanaa jechuudha. Egaa akkan itti argadhe baay'ee rakkisaa ture. Fakkeenya yeroo baadiyyaa keessa deemu suuraa tokko argachuuf suuraa namaa yeroo 2-3 dhaqee kadhee dadhabee booda jaarsummaa faatti ergeennan kan argadhe jira kan na dhawatanis. Kana jechuun maa inni yeroon dhaqee gaafadhe ati ittiin gurgurachuuf akkana ta'uudhaaf jedhu malee ittiin daldalachuudhaaf jedhu malee hiikaan seenaa kun isaaniif hin galle. Wanti seenaan ta'e kun qabsoon duraan abbootiin keenya wareegama kaffalaa turan sun nu bu'aa isaanii akka taane isaaniif hin galle. Kanaafi namoonni keenya illee eeyyamamuu miti ragaa baasuu keessatti seenaa sitti himuu keessatti na shakku ture. Laaptooppii fuudhee namatti hin naqu. Maaliif baadiyyaa